behind the war machine which is stirring up the tragic situation of Ukraine. North Korea now marks two major army anniversaries. The February Dorsisa Tirampi booda Iran waraana sheddachaadha guddisuu akka qabdu bulchaa olaanaan biyyattii Ayatollah Ali Khamenei ajaja ariifachiisaa dabarsaniiru. Kooriyaan kaabaa yaada Tiraamp Gaazaa fudhachuuf dhiyeessan qoosaa yoomiyyuu milkaa'uu hin dandeenye jechuun balaaleffatte. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen waggootaaf cimee itti fufee sadarkaa cimaarra ga'e jedhame. Odeeffannoo kana hunda isaanii bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Dorsisa Tiraamp booda Iraan waraana sheddachaadha guddisuu akka qabdu bulchaa olaanaan biyyattii Ayatollah Ali Khamenei ajaja ariifachiisaa dabarsaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan sagantaa niikuleeraa ishee irratti mari'achuu yoo didde boombii Teheraan irratti darbachuu akka danda'an erga doorsisanii booda Iraan misaa'ila ishee dabalatee waraana ishee daran guddisuu qabdi jedhaniiru. Khameneiin kana kan dubbatan Tiraamp gaafiif deebii Fox News waliin taasisaniin Teheraan meeshaa niikuleeraa akkan hojjenne biyyattii irratti boombii darbachuu caalaa walii galtee gochuu akka filatan erga doorsisanii boodadha. Guddinni humna waraanaa keenya dhaabbachuu hin qabu. Sadarkaa amma qabnuun quufuu hin dandeenyu kan jedhan Ali Khameneiin duraan misaa'ila keenyaaf daangaa kaa'annee turre. Amma garuu daangaan kun kana booda gahaa hin ta'u jedhaniiru. Fuulduraatti deemuu qabna. Waraana Iraan keessatti kalaqa irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadhas jedhaniiru. Har'a humni ittisaa keenya beekamaadha. Diinonni keenya akka malee nu sodaataniiru. Kun biyya keenyaaf baay'ee barbaachisaadha jechuun agarsiisa Teheraan kan damee ittisa Iraan keessatti yeroo dhiyootti mul'ate erga daawwatanii booda dubbataniiru. Teheraan sagantaa misaa'ila baalaastikii ishee ittisa qulqulluu ta'uu isaa cimsitee kan dubbattu yoo ta'u, biyyoota dhiyaa keessatti garuu naannoo jijjiirama hin qabneef wallabdee guddaa qabu keessatti akka waan tasgabbii dhabsiisutti ilaalama. Jimaata darbe mariin Ameerikaa waliin taasisan qaroo ogummaa yookiin kabajamaa miti kan jedhan Ali Khamenei dubbii har'a kennanii waa'ee Tiraamp tokkollee hin kaasne. Tiraamp torban darbe imaammata dhiibbaa olaanaa Iraan irratti qabaniif kan waliigaltee sagantaa niikuleeraa ishee falmisiisaa ta'e akka malee danquuf jecha alergii boba'aa ishee gara zeerootti gadi buusuuf tattaaffii taasifamus cimsaniiru. Humnoonni dhiyaa sagantaa badhaadhina yuuraaniyeemii Iraan piroojeektii faa keessa meeshaa boombii niikuleeraa hojjechuuf hojjetame ta'uu yeroo dheeraaf shakkaa turaniiru. Iraan ammoo anniisaa niikuleeraa kaayyoo nagaa qofaafan barbaada jechuun haalti. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan guyyaa kaleessaa USA'n gara qulqulluun Teheraan waliin marii barbaaduu ishee irratti gaafii kaasaniiru. Qoqqobbii cimaa kan Tiraamp bara aangoo isaanii jalqabaa bara 2017-21tti hojiirra oolchan deebisanii kaasaniiru. Ambaasaaddarri dhaabbata mootummoota gamtoomanii Teheraan xalayaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessaniin imaammanni bulchiinsi Tiraamp tarkaanfiiwwan dirqisiisaa seeraan ala gama tokkoon fudhatama kan hin qabneef diinummaa Iraan irratti mul'atu kan cimsuudha jedhe. Iraan yeroo dheeraaf hawwii meeshaa niikuleeraa haaltus badhaadhina yuuraaniyeemii ishee gara 60tti saffisiisaa jirti. Kunis sadarkaan meeshaa niikuleeraa hidhachuuf tilmaaman 90tti dhiyoo ta'uu hoogganaan dhaabbata to'annoo niikuleeraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii muddee keessa Rooyitersiif himaniiru. Kana jechuun Iraan boombii niikuleeraa oomishuuf 100 xiqqoo qofti akka ishee hafe agarsiisa. Teheraan ji'oota darban keessa meeshaalee waraanaa idilee ishee irratti dabalataan meeshaalee waraanaa haaraa kanneen akka doonii diroonii fe'umsa ishee jalqabaa fi buufata humna galaanaa lafa jalaa USA fi diina ishee guddaa naannoo ishee Israa'el waliin yeroo waldhabdeen dabalaa dhufe keessatti kinoo albeenisii qopheesse ilaalaa jechuun beeksifte. Receive the best American fighter jet F-35, Ukrainian aviation could act as an offensive force, not just a defensive one. This is what former Kooriyaan kaabaa yaada Tiraamp Gaazaa fudhachuuf dhiyeessan qoosaa yoomiyyuu milkaa'uu hin dandeenye jechuun balaaleffatte. Miidiyaaleen mootummaa Kooriyaa kaabaa kaleessa yaada pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Gaazaa fudhachuu fi Falasxiinota bakka biraatti jijjiiruuf dhiyeessan akka waan qoosaa ta'etti balaaleffachuun Waashingiten saamicha ardii Eeshiyaatti gaggeessuuf karoorfatte biyyi isaanii Kooriyaan kaabaa gateettii cimaa qabduun dura dhaabbatti jechuun himaniiru.
abdiin lammiileen Falasxiinotaa nageenya fi nagaaf qabanis yaada dhiyaate kanaan caccabaa jira jedhame. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un addunyaan labsii boombii biyyi isaanii Ameerikaa irratti labsuuf qophaa'aa jirtu irratti akka qooda fudhattu waamicha godhaniiru. Akkasumas Ameerikaan cubbuu abboonni ishee fi ijoolleen ishee raawwachaa jiraniin boba'aa jirti jedhani. Guutumatti gara gaannamaatti jijjiiruuf boba'aa liitira muraasa facaasuu qofa nu gaafata jechuu isaanii KCNN gabaaseera. Yaadni Kooriyaa Kaabaa kun kan kaayyeeffate Tiraamp jiraattota Gaazaa buqqisuu fi naannoo waraanaan barbadaa'inaan fudhadha jedhee irratti jedhame. Kim Jong-un bulchiinsa Tiraamp waamicha sulula Paanamaa fi Greenland fudhachuuf dhiyeessee fi akkasumas maqaa galoo galaana Meeksikoo gara galoo galaana Ameerikaatti jijjiiruuf murteessee irratti abjuu weeraraa jechuun qeeqeera. Dabalataanis USA'n gowwoomsaa yeroo malee qabdu irraa dammaqxe kabajaa fi abbaa biyyummaa biyyoota fi uummattoota biroo sarbuu hatattamaan dhaabuu qabdi jedhe. Tiraamp marsaa jalqabaa isaanii keessatti hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waliin walgahii kanaan dura pireezidaantonni Ameerikaa darban gaggeessanii hin beekne kan gaggeessan yoo ta'u walitti dhufeenya dhuunfaa isaanis ibsaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa dhiyeenya kana ammas Kim akka qunnaman dubbataniiru. Haga ammaatti miidiyaaleen mootummaa Pyongyang marsaa lammaffaa Tiraamp irratti yaada kennuu kan hin dandeenye ta'us balaa nageenyaa hamaa Waashingitanii fi michoota ishee irratti ga'u jedhanii yaadanii arrabsuu itti fufaniiru. Dhimmoota idil addunyaa irratti yeroo baay'ee ilaalcha warra dhiyaa mormuun kan falmitu Kooriyaan Kaabaa haala Gaazaa irrattis ifatti dubbatte. Dhiiga dhangala'ee fi Israa'el komachuuf Ameerikaan immoo hirmaattudha jechuun waamuun isheen ni yaadatama. The pages of 1945. He noted that the Ukrainian military aviation showed itself well in the war with the Russian Federation, but the Ukrainians have never dominated. Waraanni Raashaa fi Yuukireen waggootaaf cimee itti fufee sadarkaa cimaarra ga'e jedhame. Magaalaa guddoo Yuukireen Kiev irratti misaayila Raashaan barii dura dhukaasteen namoonni nagaa 400 ol ajjeefamuun dhagahame. Haliillaan kun magaalaa uummata miliyoona 3 qabdu keessatti ibidda hedduu kaa'u qondaalonni Yuukireen himaniiru. Humni waraanaa Yuukireen ammoo haleellaa diroonii magaalaa Inan Hodar naannoo warshaan niikuleeraa Zaaporshaa jedhamuu fi magaalaa Yuukireen Raashaan qabamte keessatti haleellaa raawwachuu isaanii bulchaan Mooskoo himeera. Dirooniin kunneen buufata konkolaataa fi riyaaktaroota warshaa keessaa tokko irratti tilmaamaan meetira 300 fagaatu rukutanii akka turan mirkanaa'e. Gama biraan haleellaan diroonii Yuukireen naannoo Raashaa magaalaa Saaraatoof keessatti taasiste dhaabbata indaastirii miidhuu bulchaan naannoo sanaa Rooman Buuskiin himaniiru. Qondaalli mana maree nageenya fi ittisaa Yuukireen Leetanaal Andiree Kovaaliinkoom haleellaan Saaraatoof irratti raawwatame warshaa boba'aa qulqulleessuuf kan humnoota Raashaa boba'aa dhiyeessuu irratti xiyyeeffate jedhani. Ministeerri ittisaa Raashaa immoo ibsa kenneen akka jedhetti kutaaleen ittisa qilleensaa biyyattii diroonii Yuukireen 40 dachee Raashaa irratti haleellaa gaggeessan keessa 18 naannoo Saaraatoof keessatti barbadaaniiru jedhe. Waraanni Raashaa akka beeksisetti humnoonni isaa qubsuma Yesenoof baha Yuukireen to'achuu beeksise. Yuukireen ammoo Raashaan halkan tokkotti diroonii 124 fi misaa'ila 19 irratti roobsite jedhe. Akka waraanni Yuukireen jedhutti dirooniin 57 rukutamanii kan kufan yoo ta'u 66 ammoo bakka isaanii gahuu dadhabaniiru. Haleellaan Raashaan gidduu gala Yuukireen naannoo Pooltaavaatti raawwatteen dhaabbileen oomisha gaazii uumamaan rukutamuu fi miidhamuu isaanii dhaabbanni boba'aa fi gaazii mootummaa biyyattii Naaftogaaz beeksiseera. Ministeerri Enerjii Yuukireen Jarman Kolaashinko sababa haleellaa kanaan uggura humnaa kan labsan ta'uu ibsaniiru.